gadi jira which is 0 degree Celsius irraa gadi bu'aa jira. Kuni Oromoon qorri Oromoon dhorbu. Mootummaan Itoophiyaa maal jedha Oromoon qorri jennaan mana jala jedha. Nuti ammoo guyyaa qorri jalqabu sagalee Oromoo ta'uudhaaf mana gadi baanee jirra. Hedduu amma osoo bishaan ala keessatti cabbiin kompiliitii cabbitti guyyaa inni itti deemu haala inni itti deemu keessa jirra. Laal gilaafii harkatti kaawwanneeti gilaafii harkatti kaawwanneeti hojjetaa jirru jechuudha. Kuni uummata keenyaaf qorri abadan woboon wareegama qaalii qorran jedhu rooban jedhu aduudhan jedhu mindaanaaf kafalaa hin jedhu qoonqoonaaf kennaa hin jedhu lubbuu wareegama qaalii mindaa tokkoon malee nuuf kafalaatii warra jiran nuti ammoo qorri manatti akka nun deebisne hiriirri Minisootaa jalqabeera. Addunyaan dhagaa bakka jirtanitti gadi ba'an ergaa isiniif dabarsinuudha.